رامتي دلت قالوا كان رتي ما تبرباجس أجنداف ولين شمسوف مال جتشو وسونتانه كلير عربوني واي كي وري ماشينة ثاني مال جدان همم جدان انتو جداني أجانا كفر لجداني كليري نتهما وان موتو فررتي سافر باجسو وري بيكيس يرتني رتو جدا كلير أمتا تجافينه مجان كنا تاي ميلا إساتي همنا برباجسا وان تنجرا تولي همنا جنة أمتا تجافينه يا لما سدي متي باتي جاتور بالله تهنه كرنه ترين وان سنسيغور آمكين وبولة سكين روتيكات غارو كراب نافي كلير تاي أبدي في ديبي ساي سنينج إن شفافرنا واجالك تبي نورا كوته ربي سكتي دولة بورغابانه كونكولاتا نداوم مالا ميلا متي بوكو نبادوم مالا سنيغا أصلي gaafi sirriidha. Gaafiin kun gaafii bareedaa naaf ta'ee ture garuu waan afaan dhaqabe tokkotu jira. Waan san immoo Kingi Kamaal dubbatee eega ka'ee siifan deebisa gaafii kan kee. Anis asirratti asli inni shaffankutu nagaree lama wanta shaffanu hin jiru. Shaffanuufi miti. Waa'ee shaffanuu sun taane waa'ee Mubaarak jechuudha asli. Waa'ee Mubaarak obboleessa keenya miidhame kana wanta hin beeku. Waa'ee qarshii hanga akkaawuntiidhaatti galee qofa kan hin beeku. Achi birnaa gilisa ማለት ነው. Amma himuun hin dandaa'isa. Malee homaa wantan dubbachuutu hin beeku dubbachuu dhiisu hin jiru. Maaliif obboleessa keenyaaf qarshii koo walitti qabamaa jirus kan nuti asirratti waliin mari'ataa jirrus. Waa'ee immoo warri maashinaa sun maal jedhan jedhu isin taaptaap godhaa Kingi Kamaal viidiyoo banadhu deebinuu deebisiti deebisa kan immoo hin deebisna. Hanga maallaqaa jiru hanga maallaqaa isa barbaachisu immoo gareedhaan haasofnee waan isaaf gochuu qabnu goona. Mee banadhu viidiyoo Kingi. Miti rakas. Okay. Oh, Jamal bagana kan tebos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. agana kan shukran. Arem gara mana Hussein jira. Aye. Sagalen kiya jira. Jira. Ani badalli isin dhageeffanne nama natti dawwalaa ture. Kararran ture jiddaa dhufa ammoo matan Hussein. Digalee gaafii gaafata deebisuu akkasii tolutti siigalee rakking. Anamma gaafif deebii miti inni gaafii nan ilaalatu waan tokko waan isin ibsu barbaadutu jira malee gaafii deebisutti illee ga'umsallee hin qabu dhimma kiyyallee miti. Laakiin adeemsi mubee maalirra jira? Isuma bargaachuu akkasitti isin waan kiriir ta'u dubbatuu fedha malee gaafiif deebii amma waan gaafataman deebisuun dirqama waan ta'eef. Awaan deebisuu qabu. Gogaa bar Kingi Kamaal dubbiin jallisinaan ta'e ashee kan nuti jenne bar waan nuti hin beekne anaa fi aslii hunda keenya caala kadhachi jiru si galata sii galchaa jirra. Maaliif itti si eenyaan mucaa kana bira jirta waan nuti hin beekne si gaafannaa akka obboleessa hangafaattis akka nama gurbaa kanaatti laffaa jirutti nutti mi waan beekturraan malee gaaffii waan si laallatu waan si dirqisiisu miti abiib. Adeemsa ayyee haa ta'u eega sanillee ta'e. Alaa kulli haal Mubaarakiin aga rakkoon tuni dhalattee inni mana hidhaa ture itti siqirraa dhimmi isaa maal ta'uu qaba mucaan kun kan jedhu jala buunee hordofaa turre akka hawaasatitti hawaasa keessaa Sheen Najiib nama jedhamutu bakka bu'ee warra safaaratiin immoo Munni Nuur nama jedhamu konsulaa keessaa bakka buusanii ture. Inni kun lafarraa harkifatee jennaan akkamitti wanni mucaa kanaa lafarraa harkifata ka jennu achi dhayidhee odumanullee achi hin dhaqin yaaduma immuma kennaaf achi safaaraa jirra. Mubaarakiin ummanni si baasuu ennaa ni baata shorxatti si kennan jedhee inni viidiyoo sana haa ifa ta'uuf achirraa kaawwanti kuni haa kiriin dhugumatti qulqullina isin haa ta'uuf. Yoo achi dhayine jara qabannee namni kun maaliif rakkata? Miidhama lammataa miila ofii dhabee mana hidhaatti maada darbatama yaada sorry natti dawalan jechuudha. Yaada kanarratti safaaraadhaan itti aanaa ambaasaadaraa waliin yaa salaam hin dawwalama bar. Mee warra jala jirtan hin dawwalin akka dubbifsu isin dubbataa jira. Na dhageetame abdii? Dubbalee. Dawwalin ajare oo namni na argaa jirtan. Kana maal ta'a jennee dhayinee ambaasaadara waliin dubbannee jennaan kallatti maanii hawaasarraa nama 3 afur taanee Mubaarakiin biratti yoo argamne ijoon as
qaaman abbaa isa miidhe abbaa warshaa Suudaanin bakka jirutti bakka Su'uudiin jirutti teennee haasofne. Yoo haasofne jennu bakka bu'aan gara qunsulaa gaafii dhiyeessee fi dhimmi Mubaarakii akkam ta'uu qaba. Mucaa fiigeen kuufin ka nyaatiin kuufin ka taphateen kuufin miila kana dhabee jira akkam goona mee maal wayya jedhee Su'uudotaaf abbaa warshaatiif gaafii dhiyeesseenaan abbaa warshaa kuni taqdiira waan rabbi nutti galche waan innillee filannaa maleeti Suudaanin kunillee dogongora dhaqee itti bane kuni waan rabbi irraa tahee birrii mustashfaani cufaa waan mustashfaan gaafate nan kafalaa taani Mubaarak naasaama'ee waan rabbi itti galche mustashfaa kanaa ba'ee yoo mootummaan teessise haawusha kiyya keessa teessee akkuma gidee fayyaa qabuutitti raatiba isaa godhee yoo kanarraa ta'uu baate immoo biyya galchee waan danda'e gargaara malee kaasaa isaa kafalu tokkollee hin jiru. An dogongorri an dalage hin jiru akkuma isa Suudaanillee na bira hojjetaa Suudaanitu warshaa kana itti kaase Suudaanin hukumaa harka jira waan godhu hin qabu yaada jedhu dhiyeesse. Hayyee eega akkas ta'ee jedheen nuti akkana mucaa daa'ima kana dhiibnu waan biraa sirran barbaannu miila isaa artifishaala akka dalayduuf miiluma isaa nu dalaysiisa. Artifishaala biyya Hindiititti dalagama isa dalaysiisa fi waan jireenya isaa waan buriin ittiin jiraatu ummanni isaa isa haa gargaaru nuti ni gargaarra. Ati Su'uudiin warri rakkoon kun itti galti mustashfaa bichaa cufuun gayaa miti. Birrii artifishaalan dalagamu an haqa jira ka sirrillee ta'uu baate sirrillee ta'uu murtii miti haqa lafa jiru isinitti himuuf waan asliin dhugaa jirtu lafa kaayaa jedheefi as qaba achi qaba kan qabne dubbataa jira lagaa. Ayyee meeqa barbaachisa sila safar meeqa barbaachisa sila birriin kun jennaan birrii Su'uudii 350 barbaachisa jennaan 350 barbaachisa. Yoo ittillee waan bar arabdichi jedhe waan arabdichaa fi bakka bu'aan nuurii qunsulaan bakka buuse kanatu kana talabe yookaan kana gaafate. Yoo inni gaafate maaree namichi uuma jedhe ani miskiina rabbitu natti galche danyalleen qabu waan kanan danda'u ka mustashfaa cufeetiniin kaani Suudaanin haa hammalu. Suudaanin rakkoo kana kadhate mootummaan kafale muhakamaan kafale awwaan godhun qabu fursaa nuu kenna Suudaanin haa mari'atu jedhanii nu biraa deemanii Suudaanin achi jira asin deebine wanni amma jedhame sun waan amma Mubaarak dubbatee jira waan hagana jedhama waan namni karaa deeman kennu jechuun isaa sirrii waan akkana itti daaspoortii ittiin galu godhee fi masruufa biyyatti ergaa fi waan nama Mubaarak tuquu yaalee tana tabiraati miti. Rabbiif jedhee nu haadisu waa waciini galchinaa fi biyya ofirraa galu rabbitu itti galchee jedhe. Kanammoo safaaran gara seeratti fudhatu jettee muhakamaa waan godhe haa godhu jedhanii adda deemne amma immoo amriin haarufti tokko maaltu jira. Amriin haarufti waan taate achi garasii isinitti eegame har'a eengadda wal geennee dhayne bakka jaroonni kun marri jiranitti Abdushakur Durataan community keenyaa jirutti teennee dubbii mucaa kana gaafa dheengadda akkana artifishaalli haa dalagamuufi jenne arabdichi hin danda'u jedhe Suudaanii hammala jedhe maal goonaa jedhanii taanii mari'atan. Nuti Suudaanillee barbaannu araballee barbaannu qaxxitaa poolisii bira deemuu qabna mana poolisaa dhaquu qabna jedhanii murteessan nama itti lakkoofne Sheenajiib dura itti Nuur kuni murteessanii har'a dhaquutti murteessan har'a dhaqanii wal quunnamaa ture wanni har'a galanii mucaa mustashfaanii bayan Nuur Sheenajiib kunni mallatteessanii baasan dhimmi isaa ala taa'ee hordofaa muhakamaan natsa Suudaanii gadi dhiise lakki mucaa luuti cite kana hagana kenni jedhe wanni bakka bu'oonni beeytun jiru wanni an beekun jiru gana murtii muhakamaa yookaan mana murtii jira manni murtii kun Suudaanii adaba waa fuudha fi waan irraan beekam waan asliif maal isa barbaachisa namicha isa murirraa maaltu dhufaa jiraan raaga rimaa garaa jiru waan dhalatun beeyne safaaran waan jala sarartee nutti himti nuti yoo gara jaarsummaatti sila mucaa kana wanni gargaaruu dandeenyu dhoogu tokko jedhe mucaan kun waraqaan qaba
waraqaan qabu jennee isa hin dhiifnu. Lammii Itoophiyaati, lammii keenya waan godhuu dandeenyu ni goona, ni hordofna. Akkanarraa hafe dirqamsiifnee funyaan qabnee barbaaduuf akki mucaan kun itti galmaa'ee fi akki mucaan kun biyya kana ittiin seene waan nu daangessuuf. Deemmatanu gochuu dursa immoo akkuma Kingi Kamaal jedhan bakka inni qubatu irratti hojjechuu dhugaa dubbachuu Saudi Arabiyaatti hin sodaatama. Biyya sanatti immoo ijoolleen keenya baay'een dhimma mucaa kanaaf namni dhimma hedduu ta'uu danda'a. Garuu immoo itti adeemanii gargaaruu bira dhaabbachuu biratti mul'achuu hin danda'ani. Maaliif sababa bakka galumsaa seera qabeessa ta'e dhabu. Utuu ka'anii bakka mootummaan biyya sanaa akka jedhameti waajjiraalee koominitiidhaaf imbaasiidhaan beekamtii qabanu waan akkasii keessattuu ni galfamee namni dhaqee gargaaruu ilaaluu fi ni laaffataa jechuudha. Nama dhuunfaarra illee rakkoon hin ga'u jechuudha. Kanarratti akka hojjetamu godhaa jechuudhumaaf. Tole. Asli itti fufi gaaffii gaafatteef deebiin kunooti waan ta'eef maal goona? Yaada kennattu hundumti keessan. Amma wanni nu barbaanne kanuma argite milaan amma zeeroo irra jira argite. Osoo goonu gamaa gamanaa walitti quba qabnu mucaan kun rakkoo hamaa keessa akka waan saba hin qabneetti akka waan kophaa dhalatetti rakkoo hamaa keessa bu'ee oola. Argite shaara irratti darbame jechuudha. Nama baay'ee akka waan shaara irratti darbamee jiruuti. Kanumaaf wanni gaafin ifa kiliir ta'uu qabaa wanni jennu kanumaaf. Amma uummanni dhaga'eera. Haa namnummaan kenna waa hubatuufi malee gaafii akka dhuunfatti tilmaamelee irra ga'uu dadhabee miti isallee keessan dubbisuu dadhabee miti sinigaleemi. Amma furmaanni jiru argitan jechuun warri dhugaan quuqamtanis warri mootu ajandaaf taatanis dhugaa argitan jechuun mucaan miilas dhabee haqas dhabee irratti darbamuutti jira jechuudha. Kanaaf guyyaa qabaa fi guyyaa sagantaa irra jira irratti qaba. Namni illee ka gargaaru kanuma nama 2,000 oltu as jira. Guyyaa qabaa fi irratti hirmaanna. In gargaarsifna bira dhaabbanna. Warri Suudii jirtan immoo mucaan waan alatti bayaa jiruuf akka duraanii sitti tolu, itti tolu, itti badu yeroo namni biraa dhabame mana yaalaa keessa osoo dibaadee fi kubsillee taate nyaata jira. Yoo mootu mana kophaatti galee mucaa kana waa hedduu isa barbaachisa. Ubiin hammaama yoo sirriitti tiratee harkaan daa'imee dhaqellee uffata jijjiiruu barbaachisa.